Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota Yaasiin Tube. Jirtu nagaya fayyada. Alhamdulillah nuti nagaya fayyaa qabna. Arraan tana gaa dhufnee jirra gaa akkuma gartee gaa anaa fi haadha beekamu suuraa keenya gartee post isinii godheen ture. Egaa suuraa san jalatti gaa namoonni gaafii kan gaafatanii ni jirtu jechuudha. Egaa arraan tana gaa gaafiilee san isiniif deebisuudhaaf dhufnee jirra jechuudha. Egaa haadha beekamu akkami? Gaafii deebisuudhaaf qophiidha. Egaa haadhi beekamillee gaafii isin gaafattan isiniif deebisuudhaaf dhufnee jirra. Baay'ee isin jaalnaa dhufnee jirra. Ammallee akkamitillee obboleessa kiyyaa waliin isin barsiisa. Ragaa isaas akka wal baratan gatin dhufee jira. Wal baradhaa asumaan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabajamoo fi jaallatamoo Yaasiin Tube hundi keessan akkam jirtan nagaya fayyaadha. Nageenyi rabbii guddaan bakkuma jirtan hundatti isin haadha qabu jecha anilleen chaanaalli xiyya mooneetu jama fuulduraaf kaniifi toora chaanaala xiyyaati wal agarriisa ammallee like share subscribe godhu hin dagatina isin jaa akkanumatti Yaasiin Tube illee like share itti roobsa gaafii teenya osoo hin jalqabin dura isin jechuudha. Gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan waan isin toora gartee koomentiitiin isa gaafachaa turtan har'a qabannee isin dhiyaanneerra jechuudha. Akkasumatti isaanillee nama gaafii teessan hundaa'u isinii deebisuudhaaf qophiirra jiran jechuudha. Egaa baay'ee galatoomaadha. Wallaahi baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajnaa. Akkasumatti illee egaa Yaasiin Tube illee koomentii irratti illee yaada keessan nu kannaa nu jibee isin jenna. Akkasumatti illee haadha beekam isinis beekam Tube. Akkuma gartee isin agartan kanatti iskiriin jalatti kan agartan kana jechuudha. Achumaan seenaadha subscribe godhaa isin jenna gaanoo jibeessa isinillee akkasumatti deemaadha subscribe godhaa beekam Tube inni irraan futina akkasumatti illee gama gaafii keessanitti yaana jechuudha. Gaafii tokkoffaa. Eewwa gaafii tokkoffaarratti Khadija Adamtu isin gaafate. Khadija Adam egaa gartee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jettee. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii isin gaafateen booda baga jiraattan gaafii kiyya tokkoffaa erga wal fuutanii waggaa meeqa akkamiin wal fuutan biyyatti moo Yamanitti isin jettee jirti mee akkam jettanii? Hayyeega anaa dura deebisa achuma dagama zaraatiin dhufa akkatti wal fuunee beekta garuu asiin duras biyya Yaman tanaan kutee biyya Yaman tanaan dhufeetiin asirraa gale jechuudha. Gallaanis xawwaalii wayim biyya gale xawwaalamaan dhufa jechuudha biyya Somaaliitiin karaa Bosaasoon dhufee. Bosaasoon dhufnaan waaniin dooniidha waaniin gartee dalagadhee nama na ergu maallaqa dhabeetiin dooniidhaan gartee gaarii Soomaaliyaa keessatti gaariidhaan namni ofii beekadhu dalagataami gaarii tanaan ofii dalagadha. Akka nasiibatti mana dallaalaadhaan deemuu eegalee ijoollee teenya barbaada nama gartee yoo namni warra biyya harkatte maallaqa faasa gaaruu jira jeetiin Osman deemuutiin ijoollee teenya takka ni beekta chiirtiyu. Achi dhaqe. Ani immoo isiin agarte ani hin garre jechuudha. Tana ammagaa isii harkumaa fi isiin agarte ani hin garre. Akkasitti akka nasiibaatti yeroo muraasa hin taa'e yeroo muraasa taa'eetiin as dhufe jechuudha karaa Yaman tan. Isiin isin turre dhufte. Toora baatii afur moo kana eega turre booda akkuma nasiibaatti gaa manarra osuma gartee haalulluqataaf dardarree hawlee gadi deemami osumaan deemuutti ni arkee jiru haay wal barree jechuudha haala kanaan. San dura biyya Somaaliitti wal agartanii jirtan jechuudha. Isiin agarte ani garre. Hayyee mee zara ati gaafa san yeroo isa gartu san inni kun fuula duraaf gaa'ila jireenya kiyyaanii ta'etti takka yaaddeen beekta. Gaafas waan akkasiin moo yaanne gaafas karaan jiraa maree fi waan akkasiin yaanne laakiin gizeen dhaboon mana obboleettii akka mana siibaa gizee dhufu mana obboleettii isaa kareeffannaa jallan tunan akka guyyaa kaan mana obboleettii isaa dhufee isa kana isa wal beeytanii jetti obboleettii isaa gaafadhe akkasii bara obboleettii obboleessa kiyyaanaa nyaate bara akkanatti isa kana Bosaasootti argee jira. Ati duraanuu ijaarsi faaree amitini beektaa jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Hayyee gaafii teenya lamadatti dabarra. Salaalee biyya Taaddasaa Birruu namni jaamu immoo hedduu namatti tolu. Saadaa Tuubiitu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh siin jira. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin kiyya isin tokkoffaa warra eessaati siin jettee lammaffaan immoo ijoollee meeqa qabdan sadaffaan immoo waggaa meeqa wajjin jirtanii?
baay'ee gaariidha gaafii bareeduudha. Baay'ee galatoomii siin jenna obboleettii nyaati. Ani egaa ani warra jaajaati aanaa malkaa balloo ni beektan jeetii yaada dadardhii dhufta. Dadar booda haraa haraa deemta haraa coraan immoo jaaja jechuudha akkasii jechuudha akkasii biyyi akkasii. Baay'ee zaratu. Immoo Harargee lixaa aanaa ciroo magaalaa Odaa jaanii magaalaa takka jira magaalaa nuti dhaqannu sanii ol ganda qoyyu jaanii achitti hin dhaladhe. Hayyee deebisaa tan isiniif deebisan jennee yaanna lammaffatti sadaffarratti immoo kan argamu Hasnaa namni jaamu Hasnaadha maqaan isiidha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u eegee itti booda gaafiin xiyye tokkoffaa maaliif diraamaa hojjechuu dhiiftanii isiniin jettee jirti. Kalamadaa immoo biyyatti wal beektu immoo erga Yaman dhuftan wal bartan immoo sadaffaan immoo ammoo hojii keessa maal hojjechaa jirtan jettee afuraffatti immoo gara biyyaa galuudhaaf karoorri qabdan maalii isiniin jettee jirti. Amma sadaffarratti namni gaafii sin gaafate Sa'aadaa Tub nama jaamu Sa'aadaa Tubidha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eegee isin jette booda gaafiin kiyya tokkoffaan warra eessaati lammaffaan immoo ijoollee meeqa qabdan sadaffaan immoo waggaa meeqa wajjin jirtan isin jettee jirti. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jennee gaafii tokkoffaarratti warra eessaati jettanii baay'ee galatoomaadha. Ani dhalata jaaja aanaa malkaa balloo jechuudha. Jaaja aanaa malkaa balloo. Harargee baay'ee jechuudha. Isiins akkasumatti gaa ittiin. Deebiseen jira laakiin aanaa Harargee lixaa aanaa ciroo magaalaa Odaa bikka jaamtu sanii ol ganda qoyyu hajaamutti hin dhaladhe. Harargee lixaa jechuudha. Harargee lixaati. Hayyee lammaffatti ijoollee meeqa qabdanii? Ammaaf gaa inshaallah takkuma qabna yoo rabbi jee. Maali khakharaa jiru fi kun hin jiru? San gaafa maqlata yoonka. Harooraan deemu jirtan fakkaatti hayyee gaafii sadaffatti dabarra. Waggaa meeqa wajjin jirtan? Amma waggaa 5. Waggaa 5ffaa keessanii jechuudha. Ilmoo tokko horattanii biraan qabdan. Inshaallah. Hayyee ture gaafii Saadaatuuf deebistan jeetii yaada. Hasnaan immoo akkin siin jette nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u jettee. Siifillee akkasumatti siyaata. Tokkoffaa maaliif diraamaa hojjechuu dhiiftanis hin jette? Egaa namuu ammasaa eega gartee Haacaaluu Hundee qalbiin tinya nu cabxee ammas akkasumatti illee namni hamil dhabee jira. Gootonni keenyas akkasumatti osoo isaan akkana jiranii haala kameen gammachuu qabnee gammachuu namni beeksisuma yeroo qabu. Saniifuu sanumaaf dhiifne. Yani waa'ee dhimma Oromoo kanaatu hisaaba yaaddeesse yeroon fi sabni keenya kana cunqurfamaa jiru kanatti nuti waa'ee gammachuudhaa hin daleenyutti. Egaa gaafiin Hasnaa lammaffaan biyyatti wal beektumoo erga Yaman dhuftan wal bartanii isin jetti. Biyyatti waliin beeknu Yamanuma kana gaa. Asuma wal bartan akka gaafii durarra deebiftan hayyee sadaffaan ammoo hojiin keessan maalii isin jette? Hojiin gaa jechuun diraamaan dalagaa teenyaa miti diraamaan beeruma tirfii harkannetti malee hojii biraa qabna jechuudha. Waa yeroo banaa argattanitti diraamaa hojjettan yaani aartii Oromoodhaa guddisuudhaaf hanga san carraaqan jechuudha. Malee bakka guddaa kannitaniif akka yuutuubaratti mana raftanii waan jettan. Hojii qabna. Gaafii Hasnaa isa afuraffatti yoo deemnu gara biyyaa galuudhaaf karoorri qabdun kanuma moo maal jettee jirti? Karoorri isin qabdan naaf deebisaa Waaqayyo isiniif waliin haa ta'u Waaqayyoon isin waliin haa ta'u gaaftii naa deebisaa. Siifillee akkasumatti Waaqayyoon gartee siif haa ta'u isinna. Egaa karoorri keenya kan fuulduraaf qabnu biyyi teenya bilisoomtee dimokiraasiin jiraattee akka feetetti ol gad deemtee yoo haalli san jiraate namu biyya numa fadha. Ammoo biyya Oromoo kana keessa namu jechuun waamama gartee bilisummaa dhabaa akkana biyya nu baase. Waanuma hammaatte malee waan biraatiif miti inshaallah ni galla gaafa gartee biyyi teenya nuuf bilisoomte ni galla ni abdii qabna jechuudha. Rabbi waliin waan biyya bilisoomtetti rabbi nu haa galchee jenna nutiisi. Gaafii teenyaaf raffattachi yaana. Obsituu koo namni jaamu immoo nagaan siniif haa ta'u eega jettiin booda. Siifillee akkasumatti haa ta'u. Tokkoffaan isin ijoollee isaati. Erga wal bartanii waggaa meeqa jettee jirti? Egaa gaafiillee deefinee turree hagartee habiyyaa hajjane san gaa ammallee isinumaa finima baha Oromiyaa jechuudha.
hayyee waan bareeda lama darratti lama faragaa fi ishii lama faatimoo erga wal bartanii waggaa meeqa biyyatti wal beeytammoo bakkuma amma jirtan tanatti isiniin jettee jirti. Deemnee jirra viidiyoo durarra yoo ilaalta deemnee jirra. Guutuu guutuun dakkattanii ammoo eega yeman as dhufne akkumaan reefu jeetti waggaa 5 eeguma wal barannee bultuma keenya jaarrannee amata 5 jechuudha karaa. Waggaa 5 lakkostanii jirtan. Gaafii xiyyaa akkanaa deebiftan abdii guddaan isin irraa qaba jettee jirti isilleen ammallee HB ko namni jaamu immoo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh eegesiniin jeen booda. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin koo daa'ima qabdu moo lamaffaan nyaata warri kee nyaatu nyaachuu ayyee furii dadhu fidadhu moo akkashetti sadaffaan wal bira bareeddu siitu xiqqooshee qallate malee. Waa'ee galatoomi mucaa akkuma dubbannetti gaa beekam kajoo qabna akkasumatti illee maqaa beekamtu billee hojiin wanni bane isaa jechuudha beekam yaada maqaan isaa beekam jedhama akkasiin mucaa tokko qabna jechuudha. Ewa kiiloo keetu gabbee malee miizaana xiqqaate jee. Inshallah ni gabbadha kanaan dhaqa yoo ni nyaadha nyaate. Hayyee Gamila M namni jedhamu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isin jee. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasitti gaafiin kiyya Yaasin ati Oromiyaa keessa iddoo dhaloota keetii eessa siin jira? Baha Oromiyaati baha Harargee bahaate jechuudha Harargee baha algaa malkaa ballo. Karaa dura dubbatetti viidiyoo durarra yoo ilaaltan isin deemnee jirra. Maali isin bakkuma dhalattan immoo Oromiyaa hunda keessatti hin dhalanneen isin. Irreetu bahuma kana baay'iftanii hayyee assalaamu namni immoo Zeenaba jaalattu diin islaamaa jaamti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Yaasin galatoomi hayyee gaafiin qaba tokkoffaan ati eessatti ati dhaloonni dhalataa eessaati siin jettee lammaffaa gaafii wal fakkaatti dura ta'ewa hayyee jaartiin tee dhalattu eessaati siin jettee lammaffaanis wal fakkaata jaalala jaartii teetiif akkamitti ibsatta isiin akkamitti si ibsiti jetti akkam jettaniin tanuma durarraa dhalataa isaati isiin dhalatte isaati jaalala wattee isamni akkamiin walii ibsu dhalataa gaa akkumaan isin Harargee bahaatiitiin jira waa'ee gaamaa jaalala agartee haadha mana kiyyaatiif kan hin qabu hangana jee ibsuu danda'u haadha beekami waan gaa kana jee ibsuu danda'u isiinis gaa yoo akkatti ibsu qabatte haa ibsitu. Anilleen akkasuma jaalalaan isaa qabu hangana jee ibsuu hin danda'u laakiin nin jaalladha. Wayyee nama jaallatu gaafii ajaa'iba. Gaafii keessa hayyee gaafiin kiyya kanumaa galatooma jabaadha isiniin jettee jirti isillee. Atillee galatoome. Waa ammas gaafii teenya isa jaaffarratti yeroo achi dabarnu immoo YouTube gaafiin koo wal fuutan immoo ganaadha biyyi keessan. Eessa ammoo eessa jirtu isin jettee jirti ganaadha jechuunis wal fuutan immoo fuuldura wal fuutan yookaan immoo hegeree jechuudha. Eegaa ganaa jechuun kun afaan keenya illee miti. Wal fuunee ilmoota qabna. Kanuma gaafiin deebi'ee jeeta abdiin qaba. Wal fuutanii hayyee biyyi keessan eessa ammoo eessa jirtan kan juufoo. Biyyi teenya gaa jaaja baha Oromiyaa jeetiin jira ammaaf biyyee jirru Yemen jechuudha. Yemen sanaa jirra jechuudha. Ammaaf Yemen magaalaa sanaa bakka keessa jiran jechuudha. Ummu Yahyaan haadha dhiiraa jettee jirti maqaa isiiti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jette. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eewwa. Akkam nagaa jirtu obboleeyyan koo qaalii Yaasinii fi Zaaraa baga nagaan dhuftan isiniin jette. Galatooma isilleen qaalii keenya. Obboleeyyan qaaliidha. Baay'ee si jaalannaa galatoomi. Akkasiin jaanii carraa nu keessummeessuu keessaniif galatoomaa isiniin jette. Isinis akkasumatti illee yaada keessan baay'ee galatooma. Gaafiin tokkoffaa ati dhalaa eessaati siin jette yaani dhalataa jechuusiiti lammaffaan jaartiin tee hoo dhalattu eessaati siin jettee jirti matti wal barattanii siin jette yaani biyya waliin beeytamoo eessa wal barattaniidha akkuma gaafiin durarratti isin dhiyaate. Biyyatti wal hin beenyu asuma wal. Asuma biyya Yemen tanatti wal baranne.
هيجا في عما سبونتو أوروموتي وبريت دنيا سيجافته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتي إيجا سيجافة تيمبودتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بريت يغالي gaafin tokko faayii ijoollee eessaati isiniin isillachuu jette ilmoo walirraan qabdanii yaman taaribaan dhuftamuu xayyaaraan dhuftamuu dannoon keessan nuuf qoodaa erga biyyaa baatanii amata meeqa jettee jirti gaafii dura kan deebee jira tamuudin irraan see galachuudha waa yaman taaribaan dhuftamuu xayyaaraan dhuftamee tan beekamaadha taaribaan dhufne taariba waggaa jettan bahara kana miilumaan baatamoo silaamee akkamittas baatan namni miilaan bool jiru beekta. Doonumaan Qorxummii qofee jechuudha tabaara bahuu dandeessu. Akkasitti markabaan dhuftan. Afraffaan immoo mudannoo keessan keessaa tokko nuuf qoodaa jettu. Mudannoon ana kan mudannoo qabu mudannoo yeroo hunda kan mudannoo mudatu ana jechuudha. Biyya Yemen ta'aa dhufee yeroo hedduudhaaf mudannoo hedduun naqu nama ammoo tan hedduu yeroo hunda kan gartee kan hirraanfanne kan sammuuti yeroo hunda kan tuqu kan ajaa'iba kan nattu kan gaddiisu guyyaan san guyyaa iidaa jechuudha. Iidaa Arafaati. Arafaa yaani ayyaana waggaa ayyaana waggaa musliimotaa. Kanaan gaamma ani yeroo hunda saayikilaan deema bikka hunda bikkaan fadhee saayikilaan olii gadi deema malee. Konkolaataa iyyaabodhu yeroo hedduu jechuudha irra guddaa saakilaan deema. Egaa akkuma jetti guyyaan kun guyyaa Iida Arafaati. Iida Arafaa kana egaa saayikila kanarratti suufa ajaa'ibaa kan uffadhee fata jedheemu jira. Kana dhalaan Arabaa kun warri makiinaan deemu hundi maashaa Allah jedhanii akkana ilaala akkana namni jeeyaafuu kana tokko makiinaan deemaa dhufe. Iddoo 70 yookaan 70 iddoo jaamtu kana dhufeetuma nalaayeetuma taljii fuudhee taljii koddaa keessa kan jiru koddaa bishaanii kana koddaa guddaa kanaan fuudhee fuufuu godhee daddarbate kasilaa asin cabbii goggogaa san jechuudha. Kayyoo akkasii si dheewu sochiisu. Na sochiisu. Kana kasilaa akkasii gubbaa ganna dhufee as na dha'u rabbiin karaa akka lafa gaddeebisa akka dhufeetuma. Akka dhufeetuma achumaan akkana gaddeebee akkasuma gommaa lamaan gidduu gommaa saayikilaa lamaan gidduu kuteetuma akkasuma kute. Rabbiin nageessi waa surraa baay'ee. Inni makiinaan deemame silaa jala fiigatiin wanni godhaa mire dhawaa mire inni shan naqate. Ol deebiitiin maal darbate jee ol deebi'ee yeroo laalu taljii. Isa sana achi duruu waliin beeytan. Isa wal beeyna Arabaami. Waan ajaa'iba beeyta. Aboo mudannoo ajaa'iba qabda ayyee. Kana ol deebiitiin waan darbate kan laala jee ol deebi'ee yeroo laalu bishaan qabbanaa tolchii kana irraa baneetumaan ma haadharoo jee bishaanuma kana kan daddarbu kana dhufee darbee qote jechuudha. Yaani bishaan inni siin dha'uudhaaf si darbee ati kanuma dhugi yoo deemuutti biyya qote jechuudha. Mudannoo ajaa'iba. Waan inni yaade hin taane. Yaani saayikilli sun silaa akkasii gomma duraa fa'aa dhee. Masalaama ana. Akka inni si darbate sanitti. Aywa ana akka ajaa'iba fiigu jiru silaa masalaama gaa. Achi buuteen deetu mul'atu. Mul'atu makiinaan akka ajaa'iba oriiti. Silaa akka bakara waareetti seenaan sirraa barree. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya kanarratti maal baratamne egaa mudannoo ajaa'ibaati. Biyya namatti jechuudha. Yoo akka feetetti uffattee boontee bareeddellee boonni sun sirraan tolu. Akkuma wallistoonni keenya garaagaraa du'aa fi jirulleen biyyuma ifitti tolti jedhee nuuf wallisaa turetti. Biyya namaa tanatti yoonii fi nyaattee dhuydellee sirraan bareedu uffattee deemtullee boonninis uffanni bareedaanis biyyuma teetti sirraa bareede jechuudha nama agarsiisa gaafa mudannoo waan baay'ee gartee namni irraa baay'ee kan nama gaddisiisu wallaahi waan baay'ee kan nama gaddisiisu ajaa'iba garuu. Waa afuraffarratti immoo shanaffarratti gaafin isin si gaafattee egaa biyyaa baatanii amata meeqa jettee jirti. Sanis deebiin keessan deebii isin jalqabarratti deebifnee jirra jechuudha. Jalqabarratti deebifnee jirra. Ammallee gaafii keenya kan itti aanuun gaafii keenya kan itti aanu obboleettii teenya sabboontuu Arsii Bahaati gaafiin kiyya maqaa haadhatiyyaa qabdaa hedduu si jaaladha si jettee jirti. Zaara banti. Analleen hedduun si jaaladha. Hayyee hedduun si jaaladha jettee jirti ishiinilleen obboleettii teenya Rahmaa Guyyeeti maqaan isii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jettee gaafii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Gaafii isii tokkoffaatiin isin ijoollee isaatii lammaffaan ijoollee meeqa qabdanii erga walitti dabalamtanii mudannoon isin mudate maali isin jettee jirti. Mee gaafiin dura deebi'ee jira isin dura gaafatamtee. Hedduun gaafiin irra guddaan wal fakkaatti.
Waa ijoollee meeqa qabdanii mudannoo gaa takka isiniif dhabu qodeetiin jira. Ani immoo Zara wanni yoo jibsate jiraate. Maal? mudannoon si mudate maali mee Zara kanarratti jireenya kee keessatti jireenya namaa kan mudannoo laatanii wanni si gaddisiisaa jiraattus tanii wanta kan jirtu wanta kan qabeette gaafaleesha keenya qaalii ni mudannoo qabeettee jirti hayyee gaafii keenya tatteantutti dabara rahmatee wallaggaati rahmatee obboleettii teenya rahmatee wallaggaati sin gaafate hayyee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ittiin nagee rabbii sin gaafattee jirti jechuudha wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh obboleettii teenya qaalii qalatoomii waa baga nagaan dhuftanii geessiniin jettee maashaallah atilleen baga nagaan dhufte waa gaafii tiyya tokkoffaatiin isin ijoollee isaati akkamitti wal bartan isin jette ta duraa deebi'ee jira kan lammaffaa akka baha Oromiyaa tahan beekamaadhaan ibsatanii jiran jalqaba irratti inni lammaffaa hoo eessa wal bartame asuma wal barre asumatti yaba sana wal barre asuma wal fuune asumatti ilmi wallee dhallee jira namni kun akkaataa itti walitti dhufuun beekamu gaafa gaa'elaaf rabbiin kaase jaasaaf jaartiin bishaan tokko irraa waraabaman jaan sanuma na fakkaatti sadaffaan immoo amma eessa jirtu gara fuulduraatiif immoo eessa jiraachuu barbaadanii yaani karoorri keessa kunillee deebi'ee jira na fakkaatti deebi'ee sin jira garuu gaa akkuma ammallee isumaaf deebisa nama gartee dimokiraasii qabu nama gartee biyya qabuutu biyya gala yoo biyya qaban yoo bilisummaa qabu amma biyya fi keessa gala bilisummaa dhabaatu kanatti biyya hundara nu ari'a biyyitu teenya bilisoomtee nagaa akka biyya namatti tanan ilmaan Oromoo waan ta'e hundi biyya fi galuu ni fedha namu ka biyya namaa ta'u hin fedhu jechuudha namu haadha abbaa fi birgalee ta'uu nama fedha namu biyya ofii ta'u afrafaratti isinis gaafii mudannooti dhiyeeffate mudannoo keessan nuuf himaatti takka jiran mas isiniifin dabala takka gartee hoteela keessa takkaan dalagu jira meeshaan daga gaafas mana nyaataa jechuudha mana nyaataa kana meeshaa akka ajaa'ibatti dika sa'atana meeshaan ati dhiitu meeshaa akka bisilaa meeshaa hoteela jechuun kan nama ranyaate meeshaa namni ranyaate dhiitu sana carraan jiru biyya namaa akka maal eewa sana kana ana dhiqu jiru meeshaa zaasan nama hedduu jira zabuna jechuun girgir hedduu dha maamiltoota baay'ee qabani kana dhufeetuma mucaan abbichi gartee mucaa hoteela mucaa isaanii jechuudha dhufeetuma yaasin naan jee yee hin jeen arabaadha bika dhafan araba yaasin innaan yaahi أنت أسوأ نانجي أتقول رأيك نانجي أنا الحمد لله أقول رأيك نانجي أكيد نانجي كورسي خنا كامان دكتور أكيد خيات أديتي نانجي كورسي يجون يخبي براكينا جنون سنياي براكينا خنا فينك كامان دكتور أكيد خيات ديما تي نانجي أدانو سيجي هذا كنينجي أكيد كونشين غوتو فولر أي ما جتير أكيد نينجي لال الحمد لله إله كامان كشتي خنا كابانجين سرين كالانجين إسين أمني أدين فايدان قبض النجيل. أكا قرأتي أدي كانوا بيخنا يه؟ أكا ستين ديبي خنا ديفنان يا أخي أما ديمي نورا ديمي جينا مانتنا أكا ستين سام منو خنا عندهم تك خي رجوم الروما روان جبر نما كود دابر دردر دابر أكا مي كنا غافي تيجي وان كنا سجى كنا تايشوا. جري كرامين أنك بخرا خنا تي جري كرامين أنك. كرامين هو تين نما قرأت خنا إنسان نما يتفكر. وان نقفن تين وان قرتين نما بيرله دو غافي تامي ونخون كارت وفي وانا قفامتي نام الدولين بركنا عندنا لكوان أمي يدين چالو مجيء تريسا چودا. براتك نسان نبتي سنجابني يوم أنا سان دلقني سوان نوني تدبتم فكات. أيوة. غابي أجايب. مدرنا أجايب هذه دعوة تكني خونيس وان نما أجايب سيسودا. عربنا خوني واحد دولا سيجافة تاسيتي سعودي تيس بيجو ما هي دوتو بيجو تاربا خنا خيسة إنسان أكا فرنجي تهاريف أنا مرانتان. خنوما الرهدون فينشان أكم فينشان تجي ورا سيجافة تفاجرا ورا ديني خيمو أكو مفولا خيجي خنا جراج مو ديني خيديمو ما كخينيا تجي ورا سيجافة تفاجرا. خوني ديبينا سامون نما غرسي سيجا خبجو جالة تمو ياسين تو وان أجايباتي مدرنا بيجنا ما تنا خيسة تنا مدرنا تورا قدام. خانه هنداو بيجناماتي كابسلا بيجي خيسة هاتي غراتي بونتي ديمدا أسيتمو أكا غراتي منهم قالي تيم بيخان بيخاني إنسانو متفقاتي غراتي كلنا ما يرو دبرة با
خانو مهند دبنا اتفقاتا وجرا خنا تنهنداو بوا غبرما نودي خيسه دبرجي اتينا يو دليدي يو غرتي ما نما دليدس نما غرتي تشارجين ايغا خيسما تو خينيا غافي تيني تدومت اتشي دي ريتي جرا ما يو غغبس غبابس مري رنو فويا جيتي يادا اوكي اوبليس خيا ابرو اونلاين دما كانسا غافين ان غافچو ديمو دمتي ندرو دمتي جرتي ندرو غافتني جيران هندسا ندرو غافتني خنافو اتي دردرا متي فوتنسا اذا اتي ابا الماتي زارا ورخيته هن امني هن شكني غيا برانكي غوتنسنين اك اسين هذا من خيتي تاتي اك ابا ورا شي اتي تاتي هوبدي خنافو اسين هندنو عمري ديردا ولين تورا اسين انجي اجرا اتلين عمري نور يرد اسين جنة باي غلطومي eega obboleessi kiyya qaalii uummanni si dura gaafii fixee jira akkuma jette gaafii dhumatee jirti waa hedduu gaafatanii ammallee yoo hundani dubbifne jenne wanni goona eezaan teenyas nu dhumtee jirti akkasi hayyee amma gaa xumura gaafii teenyarra waan jirruuf gaafii teenya xumurree jirra jechuudha meezara wanni gartee dhaamsi ati dhaammachuu feetu yookaan immoo ergaan ati dabarfachuu feetu yaani hordoftootaa fi maatii chaanaala keessaniitiin maal jechuu feetu? Hedduu galatoomaan jaanii waan gaafii tana nu gaafattaniif yeroo nu kanatti waan gaafii tana nu gaafattaniif hedduu galatoomaan jaan. Ati wanni sila niin dabaleetu wanni hafeetee yaaddu yoo jiraate dhaamsa dhaammadhuuti. Wanni biraa wanni waan biraa hin qabu laal bikka diimsan subscribe qofa gootanii yoo nuti dhaabbatanii yoo share nu gootan koomentii yaada keessan yoo koomentii nu kanitan dadhabinaa fi gartee cimina keenya nuti qabnu koomentii jalatti yoo nu ibsan aboo wanni kun barakkasii akkana jettanii yoo nuti dhaabbattan nuti immoo haamileedhaan waan takka isin asbaana inshaallah yeroo haala yeroo jilaalletti waan nama boorsu waan nama gammachiisu waan nama holqisu isiniif qabanii dhiyaanna isin dinan. Egaan kabajamoo fi jaallatamoo yaasibtu qophii teenya gaafii hangamaa isin gaafattan isin dhiyeessuudhaan xumurree jirra. Amma nagaa waliin dhaammachuudhaan kan gargar baanu ta'a. Anillee chaanaalli kiyyamoo YouTube jedhama seenaa subscribe godha. Isaanillee subscribe like share gochuudhaan cinaa dhaabbata. Moon YouTube jaa akkuma agartan kanatti wanni irratti isiniif hin ka'a. Isinii keenya jirra. Isiniif keenya akkasiillee beekamtuu irraanfatinaadha. Kazaaraa jechuudha haadha beekamii. beekamtuu jaa seenaa isillee jechuudha koomentii yaada keessan kan dha isin jenna kan arraa kana fakkaate hanga gartee viidiyoo biraatiin waliin dachaa nutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nu jiraadha isin jenna.